Kutaa magaalaa Eekkaa aanaa 8tti qindeessummaa biiroo misooma industirii magaalaa Finfinneetiin manneen harka qalleeyyii haaromfaman bakka kantiibaa Taanaa fi hoogganaan biirichaa obbo Jaanxiraar Abbaay argamanitti dabarfamuun kennamaniiru. Gaaffii dhiyeessii manaa hawaasa magaalattii dhawaataan deebisaa deemuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee bajata olaanaa misooma manaaf ramadee hojii hojjechaa jiruun waggoottan muraasa darbanitti manneen hedduun jiraattotaaf dhiyaataniiru kan jedhan obbo Jaanxiraar hirmaannaan abbootiin qabeenyaa magaalattii tola ooltummaan taasisaa jiranis kan jajjabeeffamu ta'uu dubbatan. ሁሉንም አካባቢ ላይ ባለሀብቶችንም በማስተባበር ናኖ ሁንዳቲ አቦቲን ቀቤና ከቱምሰን ጎቹን ገመዋኒ ፊ ማነን ጅሬና ሰደርካ ኢሳኒ ኤገት ኢጃርሲሱ ፊ ሃሩምሱን ፈየደምቶታፍ ከና ቱሬራ አቦቲን ቀቤና መጋላ ከናለን hojiiwwan tolootummaa kanarratti hirmaannaa gaarii taasisu dhaabbanni ijaarsaa yoot manneen amma eebbinyu kana ifiin ijaaruu fi meeshaalee barbaachisan hunda guutuu hojii fakkeenyummaa qabu hojjeteera. Aadaan waldeggaruu guddachaa jiru kan abdii namatti toludha kan jedhan obbo Jaanxiraar milkaa'ina haaromsa manneen kunniiniif kanneen gumaachan hundas galateeffataniiru. ሁሉም መረዳዳት ቢችል መተጋገዝ ብንችል ሁንዲን ወልገርጋሩፍ ወልደገረው yodandeenne rakkoo hedduu furuu dandeenya magaalaan Finfinnee naannoo hundatti aadaa waltumsuu gaarii jiru guddachaa dhufeera manneen kwaqa ijaaramanii xumuramanitti hooggantoonni sadarkaa kutaa magaalaa hordoffii adda cinni taasisaa turtan galatoomaa jechuu barbaada. Baasii birrii miliyoona 5 oliitiin manneen haaromfaman afran kunniin kan ijaarsisan hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbata ijaarsaa yoo obbo Yoonaas Mulgeetaan gama isaaniin abbootiin qabeenyaa hawaasa keessaa ba'aniif qabeenya isaanii irraa gumaachuun barbaachisaadha jedhan. ያው መተጋገዝ በጣም ደስ ይላል. ወልገርጋሩን ዋን ሄዱ ነመtti toluudha baay'een keenya maatii harka qalleeyyii keessaa dhufne kanaafu hawaasa kana deeggaruun dirqama keenyadha abbootiin qabeenya hojiilee damee garaagaraa irrattis bobba'an waan qabanirraa hawaasa kana yoo deeggaran waaqnis ni jaallata. Bakka hin mijanne keessa waggoota dheeraaf jiraachaa turuu kan dubbatan kanneen manna haaromfameef abbootii qabeenyaa fi qaamolee mootummaa hojicha qindeessan galateeffataniiru. Kushinaadha kushina duutuu keessa jirra. Harrammoo kana arganne amma agarree laallee manni kun dhumee baanee laallutti dhugaa nutti fakkaanne asuun teenya seene dhugaa akka dhugaa rabbii fiqaanni kan rabbiiti fiqaanni kan namaati mutii kan rabbiiti. Ballaan dhugaa jifee fi akkamitti gammade akkasane ani dukkana keechaa hin bahe nama cillama keechaa bahe nama kun dukkana keechaa dhugaa ba'an akkamitti gammade nama akkasi giyya maal seete በጣም እተኔ አመሰግናለሁ. warra mana kana nu ijaare warra waliin nu gees abbaa qabeenyatis idimeesa umuriisa waan inni waa dheerechu.